akka mooltan. Guyyaan irraa qibxata amajjii 4 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 26 bara 2014. Keessummeessaan keessanirraa an Bafqaaduu Morodaati. Biyyi Sudaanii rakkoo siyaasaatiin raafamaa jirti. Erga muummeen ministeeraa biyyattii dilbata dheengaddaa aangoo gadhiisanii booda mormitoonni mootummaa loltootaa hiriira mormii waamaniiru. Mormiin itti fufee jira. Godina Wallaggaa Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti namoonni 195 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'anii jiraachuu isaanii mootummaan naannoo Oromiyaa ibsee jira. Sababa buqqa'iinsa namootan kanaa ilaalchisee karaa adda addaatiin quba walitti qabuun hin mul'ata. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu wajjiniin tura. Pirodiiyusariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taammireeti. Tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu har'aa kan isiniif dhiyeessu Namoo Daandiiti. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan. Muummichi ministeeraa Sudaan Abdallaa Hamdook jalqaba torban kanarra ofiin taayitaa gallakkisuu hordofee yeroo biyyattiin daran jeeqama keessatti kuftee jirtu kanatti gurmuuleen deeggartoota dimookiraasii hiriira mormii uummataa kan farra fonqolcha mootummaa waamaa jiru. Muummichi ministeeraa Hamdook onkoloolessa dabre taayitaarraa fonqolchamanii turan yoo ta'u, baatii tokko booda immoo akka muddamsuuniif mormiileen farra fonqolcha mootummaa biyyattii keessatti hin babal'anne gochuutti qofa kafuuleffate marii geggeessameen akka taayitaatti deebi'an taasisaman. Kanarratti oduudhaa booda gabaasaa qabna. Aangoonni Bootsuwaanaa kaleessa pirezidaantii biyyattii Mogaawetsi Masisi koovidiin qabamuun isaanii eega beekame booda namarraa addatti of qooduu isaanii himanii jiru. Dubbii himaan mootummaa Bootsuwaanaa Joon Dippoo akka himanitti pirezidaantii Masisiin mana jireenya isaaniitti qofaatti of baasuun isaanii eega qorannaan koovidii idileen taasisatan vaayirasicha qabaachuu isaanii mirkaneessee booda. Pirezidaantichi mallattoolee dhukkubicha agarsiisan kan hin qabne ta'uu kan dubbatan Dippooween hakiimota isaaniitiin hordoffiin fayyaa taasisamaafii jiru akka itti fufu eeran. Qofaatti of baasuun isaanii namootaaf of eeggachuuf akka ta'ellee dubbatan. Pirezidaantichi Bootsuwaanaa ammaan dura yeroo hedduu ka qofaatti of baasan yoo ta'u, vaayirasii koovidii qabaachuun isaanii qorannaan argamuun kun ka duraa ta'uu isaati. Yeroo pirezidaantichi hojiirra hin jirre kanatti ittaanaa pirezidaantii isaanii Islaamer Saagowaaneetu akka pirezidaantii biyyattiitti hojjeta jedhamee jira. Ollaa Afrikaa kibbaa ka taatee fi akaakuun vaayirasii koovid omnikroon jedhamu biyya ishee keessatti argamu kan Afrikaa kibbaatti aansitee beeksiste Bootsuwaanaa keessatti torbanneen as dhiyoo keessa lakkoobsi namoota vaayirasichaan qabamanii baay'ee dabalee jira. Lakkoobsi namoota wallaansa fayyaaf deemanii fi kan namoota lubbuun isaanii dhabamee garuu ammallee akkuma xiqqaa ta'etti jira. Afrikaa keessatti ganda hiyyeessota keessa jiraatan guddicha akka ta'e magaalaa Naayiroobii keessatti gareen tajaajila fayyaa hawaasaa tokko namoonni yeroo dhukkuba koovidiin qabaman akka tajaajila fayyaa atattamaa gatii laafaadhaan argatan gargaaraa jira. Namoonni hiyyeeyyiin kanneen akka ganda Kibeeraa fa'aa keessaa tajaajila fayyaa atattamaa argachuun ulfaataa yoo ta'u, gandeen hospitaalonni fi kiliinikoonni keessa jiran keessatti illee geejjiba ambulaansii dabalatee gatii tajaajila yeroo atattamaa ofirraa baasuun baay'ee ulfaataadha. Ka ganda Kibeeraa keessatti dhalatee guddate Mooses Omoondii gurmaa hawaasaa akka tajaajila fayyaa yeroo atattamaa hundeessuudhaan jiraattota gandeen hiyyeeyyiitiif geejjiba ambulaansii dabalatee tajaajila fayyaa yeroo atattamaa baatii tokkotti qarshii tokkoon kennaa jira. Namni ambulaansiin tajaajila fayyaa yeroo atattamaaf yeroo geessamu kiliinikoonni fi hospitaalonni tajaajila fayyaa kennuun dinan jedha Mooses Omoondii. Naayiroobii keessatti dhaabbatoota kan mootummaa hin taanee fi jaarmaalee gargaarsaa kabirootu tajaajila kana deeggara. Agammaatti ganda hiyyeessaa magaalattii keessaa kan uummata 200,050 qabu keessatti konkolaataa ambulaansii tokkittiitu tajaajilicha kennaa jira. Aangawoonni lakkoobsa kana gara 5tti ol guddisuudhaaf abdii qaban. Tajaajilli idilee ka geejjiba ambulaansii Keeniyaa keessaa akaakuu tajaajila kennamu irratti hundaa'uudhaan aga $4 Ameerikaa 400tti gatii nama baasisa. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Magaalaa Yemen lafa tarsiimoo kataate Mariib keessatti har'a walitti bu'iinsa uumameen loltoonni gara 200 du'uu isaanii maddeen waraanaaf kan eegumsa fayyaa beeksisanii jiru. Waraansi waggoota 7 biyyattii keessatti geggeessame ammaataa deemuun illee dhaga'amaa jira. Maddeen eegumsa fayyaa Ajaans Firaans Pireesiif akka himanitti humnoota gamtaa Saawudiin hoogganamuuf humnoota deeggartoota mootummaa gidduutti waraansa kutaalee Mariibiin waldaangessan Shabwaaf Albaadiyaa keessatti geggeessameen riphxee loltoonni Hutii 125 ol ta'an haleellaa humna qilleensaatiin ajjeesaman.
Murni waraanaa deeggartoota mootummaa guddaan Saawudiif Imiratoota Arabaatiin deeggaramus lola kana keessatti loltoota isaa 70 ol dhabuusaa maddeen mootummaa dubbatanii jiru. Sa'aatilee 24 dabran keessatti waraansichi kan geggeeffame. Gamtaan humnoota deeggartoota mootummaa Saawudiin hoogganamu gara waggoota 7tiif riphxee loltoota Hutii kan waraanaa ture yoo ta'u, akka tokkummaa mootummootaa jedhutti uummata miliyoona hedduu manaaf qe'ee ofirraa buqqisee addunyaa irratti rakkoo namoomaa isaa hamaa uumee jira. Yeroo addunyaan babal'achuu vaayirasii COVID akaakuu Omikron jedhamuun wallaansoo walqabaa jirtu kanatti saayintistoonni Faransaay immoo akaakuu vaayirasii COVID haaraa kan akkaataa baay'eetti of jijjiiruu danda'u argachuu isaanii dubbatan. Baatii muddee dabree keessa akaakuu vaayirasichaa argachuu isaanii kan dubbatan saayintistoonni dhaabbata fayyaa IHU Mediterranean Infection jedhamu kan Maarseel keessaa hojjetan namoota 12 irratti vaayirasicha arguu isaanii dubbatanii kanneen keessaa tokko biyya Afrikaa waaltaa keessa jirtu Kaameruunitti malee ka deebi'e ta'uu ibsan. Vaayirasicha akaakuun haaraan si'a 46 of jijjiiruu ka danda'u ta'uusaa kan eeran saayintistoonni Faransaay kun akaakuu vaayirasii COVID ka jalqaba mul'ate caalaa talaaliin ittisamuu ka diduu fi kan namatti daddabru ta'uu ibsan. Yeroo faca'inni vaayirasii koronaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti baay'ee hammaataa jiru kanatti barattoonni guutummaa biyyattii keessa jiran faca'ina vaayirasichaa dhaabuudhaaf haala tattamatti jijjiirame kanatti of sirreessuutu irraa eegamaa jira. Akaakuu vaayirasichaa haaraa Omikron dhiyeenya dhufe kanarraa kan ka'e lakkoofsi namoota guyyaatti vaayirasichaan qabamanii Yuunaayitid Isteetsi keessatti torban kana keessa 400 caalee jira. Kun lakkoofsa torban lama dura turerraa harka lamaan dabale. Ballachuun vaayirasichaa garmalee dabaluu irraa kan ka'e aangawoonni manneen barnootaa as Yuunaayitid Isteetsi keessa jiran boqonnaa ayyaana dhalata Kiristoosiif waggaa haaraatiif ba'anii turan gara manneen barnootaatti deebisuudhaaf karoora duraan qabatanii turan keessa deebi'anii ilaaluuf dirqamanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabnu kanuma.